السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيجا أورومو هاجي آدم ساد دوان جد أورومو تناف دواني اسمان اللي دوان جد أما ناقلا جرتي والله أورومو تناف دواني اسمان اللي دوان جد. نعم يو أكل دبتو يو حيين دبتو وكان سيتاني من الرقم ميديا كان رت الرب إلما ما إسن الرب ستان بيكا كإسن الرب ستان والله العظيم استغربت ولكن إن أجيهم obboleessa keenya yaadataa Junaydii galatoomii siin ja'a akka malee si gammadee duraan illee hedduu si jaaladhanii wallaahi godhu illee hin jiru. تركا جلالتي إرقام ربي قبضو في هذه الدنيا والآخرة دنيا تناف آخرة كيست إرقام ربي جالتوني ور جنة نما قوتي جنة كيست اللي صدر كان ما ألفوتي. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtan hawaasa keenya nagaa fayyaadhaa mirqaana. Alhamdulillahi rabbi isin nagee galan haa ga'u. Obboleessa keenya yaadataa Junaydii galatoomii siin ja'a akka malee si gammadee duraan illee hedduu si jaaladhanii wallaahi godhu illee hin jiru. Namichaatu fardarraan kufee jeejaanii akkamitti fardarraa kuftee jennaani fardi tiyya hulee takka laaletin anis hulee takka laale irraa kufee jeejan. Anillee qaawuma tokko laaleetiniin akkasittiin dhukkubsadhee obboleessa kiyyaan gas maqaa hedha'e atilleen galatoomi waan gooterratti nageenyi bu'u alhamdulillaahi. Asumaanuu obboleeyyan sababaa kanaatiin an kaan gammachiisuu fi kaan mufachiisuuf illee hin dubbanne akkuma nama hawaasa tokkotti dhiirotiyya waanuma fokkattuu dhaamsuu ibidda dhaamsuu qofaa yaalii godhe yoo jiraattan garaa namaa kun keessi hin beekamu namni adda addaan jira zabana kana namni yaadni tokko miti garuu gurubbiin sila akka amma namni gartee gareellee hedduun jirtu amma garee takkittuma silaa'e tumnu tana tanuma amma mootummaa tana namni tattee balaaleffattullee yoo goshiin toltes itti tolaa goshiin ammaattis balaaleffachaatuma yaana malee ani gareen kaa jirtu natti fakkaattu gara kiyyaanii namni akkatti waa hubata namni sababaa kanaan natti mufatte yoo jiraattanillee isin hundinuu asumaanuu dhiifama. Obboleeyyan keenya akkuma gartee Dengada video sana walirra share gootanii waliin geessanii dila san heddummeessinetti sanallee heddummeessaa obboleessa kiyya birallee nagayaa obboleeyyan kiyya cufa bira haanaa geessu sagaleen tuni namni gartee akka hawaasa tokkoonni kun dengada garaa isin dhukkubsite arras akkasumatti ilaalaa sana fayyaa na hojii qooddadhaa obboleeyyan kiyya an beeku an nama tokko gammachiisee tokko rifachiisuuf hin dubbadhu hin beeku zabana wanni mufachuun malaa ilma namaatii namni natti saniifuu namni natti mufatten cuftinuu dhiifama naa godhaadha. Rabbilleen dhiifama isiniif haa godhu. Anamma yaadataan bara kute Austraaliyaa tana keessatti nama tokko maallaqa nuu guuru jiru dhufee numaa waa guuru jiru bar bashaq nutti godhee beektaa rabbi bashaq isatti haa godhu. Nallee maqaan dhayinaadha asumatti du'aa naa godhaa jeetuma kutee jecha. Abbaa maraati rabbi ol si fuudhe bakkaan si haa ga'u malleedha. Nama tokkootu jechaani maxalii xaseemee du'aa takkaa namni godhini sii godha. Jimaanatti hara waacii jeenjan. Meewoo du'aa namni nun godhin waan jettuun ilaallaatti hara waacaa jejan. Qama'eetuma quufee maxalii xasee jejan. Yeey haa si fuudhe kun. Suuta lafa siyaa kaa'uu jeenjan. Akkasitti atilleen ka'usi fuudhe achumoo siyaa kaa'uu guyyaan geellee bakka siin maltee bareedduu siyaa kaa'uu jannata irraa firdoosi. Abbaa maraatii gareen qabdu ka hundaatii harakkataa hundaatii eekka ammeenyatti nan fudhanne ani garee takkatti sin hubadhu. Garee nama hundaatii abbaa maraatii obboleessa maraatii
nagaa siyaa godhuu bakka jirtutti umrii isaa dheeressuu ulfaadhu nuu galatoomin siin jaa yaada kana nama hundinuu hubbatanii biraan naagayaa wal biraanis naagayaa warreen sababa kanaan natti mufatte yoo jiraattan dhiifama naa godhaa hadara obboleen kiyyaa isinin jaa kana beektan kanan beekne haqilleessa irratti fuula kiyya beektanii sagalee tiyya dhageessan hadaraa dhaamsa kana akkuma viidiyoo dheengaddaa heddummeessa bakka ishiin hin ga'in cufa waliin naagaan isheen dhaammadha. sadarkaa jaalalti ergamaa rabbii qabdu fi hadihi duniyaa wal aakhira duniyaa tanaaf aakhiraa keessatti illee ergamaa rabbii jaalatuuni warra jannataa nama gooti jannata keessatti illee sadarkaa nama ol fuuti hadiisa ummi aishaa irraa odeeffame keessatti namicha wayitu dhufe gara ergamaa rabbii yaa ergamaa rabbii ansi jaaladha lubbuu tiyyarra maatii kiyyarra ilma kiyyarra nama hundarraa jedheen walaakinnahu gaafa duniyaa tanarraa deemne sadarkaan kiyyaaf kee walitti hin dhiyaatu maal ta'a sadarkaan kan kee ol aanaadha rabbi duraan dubbate qur'aana hadiisan kiyyan beekamne maal ta'a jennaan arrajulu ma'a man ahabba namni namuma jaalate waliin ta'a tuutuma jaalate karaa isaanii hordofe isa waliin ta'a laal warri gartee duniyaa jaalate aakhiraa lagatelle warri sunnaa rasuulaa jibbee karaa yahudaa karaa godhate isa hallalfate haraama irratti bobba'ille qaaruunii fi haamaanii fi ibliisii wajjiin kaafama jechuudha. qariina jechuun hiriyya nama waliin dalagaa isaa itti waahiloome karaa san karaa godhate sunnaa rasuula rabbii irraa fagaate warra akkasii rabbi nun taa'isini namni amma hedduu duniyaaf wal jaalata duniyaa jaalata وما الحياة الدنيا إلا قليل جنون الدنيا تنواتك رب قرآنا إن أكل جنان رسول ربي نام مجالة ولين تأنمج ثم قرأ قول الله تعالى جتش ربي والآن يقرأ ور ربي تأمنيت ننجد كرسول ربي هردف فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ور ربي توليت أولي سوجين تأه إساني تواهلوما قند أولا إساني تأه من النبيين والصديقين ور قرتي نبي جد ربي إنسان دبت نبيوت كما هقمي كربين في التأنسي جنة والآن إنسان فلات والصديقين ور رقا دبتهم بيكمي سنين ليس ذركان إنساني والفقو warri kijibu akkuma jahannamiin keessatti gadi fagaatu akkuma kijibni jahannamiin nama fidu warri dhugaa dubbatu jannata keessatti sadarkaan isaanii ol aana washuhadaa ammallee warra dirree jihaadaa dirree gartee rabbiif jedhanii qabsaayan dirreen isaanii aakhiraa keessatti ol fagaattu gandi isaanii beekamaa jechuudha ganda nama maraatii oli والشهداء والصالحين ور أمل غاريت إسلامت كافرا جلالا فمتي ديني كافرا دو كما سكمو متي نامرا والتا أجد ديني ربي رويسو متي صداتي دوبتي ديسو متي غري ويوني مري مالي جنان نما والتانا نمني مرتنو هادوبتو دنيا كلا كيستي نما أكاسي ربي براهيس نما براهيس جبا إسا سبتي جدا argitee ergamaan rabbi hadiisan nama akkasii rabbi nun taasisin nama namaaf jedheetiniin haqa dhoysu jaalala namaa barbaadu irra bakilli namaa jedhan rabbiin qur'aanan nama gartee haqa rabbii dhoyse jechuudha waan rabbiin haqa godhe dhoyse irra namni bakilli hin jiru irra bakilli nama waan rabbiin jedhe dhoyse jaalala namaa barbaade akkas irraa odoon toobatiin rabbi isaatii wal ga'e والصالحين وحسن أولئك رفيقا أولا إساني تأوى تولجد ماري قيار راكنا صلوات رسول ربي رتبوسو عرف أباك إن استغفار كراتو علماء تأسر ديما على رب إساني كراتو شيكا نقرأ إسان ربين جنة إسان هقم تشيسو جنة أقاسي قرتي خيرين تين أكنو كتبمتو سنة نبي ربي أكدالو guyyaa akhiraa warra jaalallee
كنا وجين أكا كافمنو تربي كنا أكل أنو. السلام عليكم ورحمة الله.